paartii lammaffaan ammoo kan nuti ilaallu dot yookiin ammoo iskaalar jennaan jechuudha. Dot product magnitude of vector yookiin norm jedhama inni kun karaa biraatiin magnitude jechuudha. Angle between two vectors orthogonal projection orthogonal jennummaa inni 90 degree jechuudha yookiin ammoo perpendicular isa jennu jechuudha. Projection maal akka ta'e ni ilaalla. Akkasuma direction angles and direction cosines isaan jedhaman ni ilaallaa jechuudha paartii kanaan. Kanaafuu hundi keessanuu viidiyoo kana like godhuudhaan akkasuma immoo hiriyoota keessaniif share godhuudhaan eegalaa isin jedha. Inni biraa immoo PDF garagaraa yookaan barbaadan taate Itiyoo Student isa jedhamutu jira. Chaanaal asiin dura warri beeytanii warri haaraa taatan garuu Telegram irratti seenuudhaan @Itiyoo Student yookiin ammoo liinkii description jala isiniif kaa'aa jira yookiin ammoo komentii jalqabaarra isiniif kaa'aa liinkii fayyadamuudhaan achirraa PDF waan baay'ee shortii ta'an keessattuu yeroo fatanaa kan seeraan isin gargaaran jechaadha. Qormaata irratti kan seeraan isin fayyadan akkuma beekamu faayinaaliin keessattuu faayinaalii yeroo dubbisnutti baay'ee bal'aa ta'a jechaadha. Yuunitii waan irraa haga xumuraa fa'aa ta'uu danda'a waan ta'eef akkuma yuunivarsiitii irratti dippeen ta'uudhaan jechaadha. Kun yuunivarsiitii irraa gara yuunivarsiitii garaagara ta'uu danda'a. Garuu yuunivarsiitiin baay'een isaanii yuunitii 1 fi yuunitii 2 qofa dhiisanii kan hafan hunda faayinaalii irratti ni fattanamtanii jechaadha qormaata fudhatanii. Kanaafuu short note dubbisuun dirqama isin irratti ta'a jechaadha yeroo keessan yookiin ammoo ofii keessanii yeroo qo'attan short note baafadhaa yoo ta'in garuu short note lecturii garaagaraatiin qophaa'antu jira waan ta'eef hundi isaatu achirratti isiniif gadhiisee jira. Kan isin tole keessaa ilaaltanii dubbisuu dandeettanii kanaafuu achirraan argattan jechaadha. Kallattii gara barnoota keenyaatti yookaan deemtu taate dot yookiin ammoo scalar product ilaallaa jechaadha. Scalar product yookiin ammoo dot product isa jennuun. Definition let V equal to V1, V2, V3 be a vector in 3 dimensions then the magnitude yookiin ammoo norm jedhamee jira kun V denoted by haala kanaan bakka buufnaa jechaadha. Yookiin ammoo V jennee haala kanaan tokko si yoo goone rakkoon qabu jechaadha. Inni kun lama si yoo goone magnitude himaa jechaadha. Inni kun yookiin ammoo norm himaa jechaadha. Kanaaf fakkeenyaaf isa kan yoo ilaalama V'n kamni isa kanaa jechaadha V'n. Isa kana yoo kan ilaalu taate inni kun V square inni jedhu kun amma OR square hin jennuun asirraa gasiite jechaadha. OR square san booda ammoo PR square asirraa gasiise deemu kana jechaadha. Kanaafuu inni kun V square hin jennuun isa kana ta'a jechaadha normiin. Yookiin ammoo karaa biraatiin under radical godhuu dandeenya jechaadha isa kana. Inni kun karaa biraatiin kamii wal qixa OQ isa kana jechaadha. San booda QR square isa kana akkasuma kan square yeroo goone walii ilaanu kana wal qixa ta'a jechaadha. Inni kun haala kamiin ta'uu danda'e. Asitti yoo ilaaltan jiraattan fakkeenyaaf inni kun jalqaba irratti asirraa kaanee hanga asii maal jennee jira OR square yeroo goone akkasuma RP isa jedhu kanas square yeroo goone walii ilaanu kamii wal qixa jennee jira kana wal qixa jennee jira jechaadha. V kana wal qixa jennee amma asitti yoo ilaaltan garuu asirraa OQ QR inni jedhu kun lamaan isaanii yoo kan square gootan taate kamii wal qixa isa kana wal qixa jechaadha. Isa kana wal qixa. Kanaaf OQ isa jedhuu fi OQ square plus QR square inni jedhu kamii wal qixa isa kana wal qixa jechaadha. San booda PR square. Kanaaf inni kun erga OR square wal qixa ta'e kanaafuu asitti kan nuufaafi plus PR square dha jechaadha. Kanaafuu bifa kana ilaaluu dandeettiin jechaadha. Inni kun 90 degree waan ta'eef san booda under radical godhuudhaan maal goona V1 square plus V2 square plus V3 square jennee hojjetuu dandeenya jechaadha. Akkasuma inni kunis R2 yookiin ammoo 2 dimensions yoo ta'e maal goona magnitude of V equal to under radical V1 square plus V2 square goone hojjennaa jechaadha. Kanaaf normiin yookiin ammoo magnitudiin bifa kanaan hojjetamaa jechaadha. Fakkeenyaaf isa kana yoo fudhanne maal ta'a inni kun haala kamiin barbaanna magnitude of V equal to under radical 1 minus 1 square plus 4 square plus 3 square minus 1 square yeroo square goonu 1 ta'a plus kun ammoo 16 ta'a plus
9 ta'a jechaadha. Kanaafuu isa kana yoo walitti ilaalu meeqa ta'a? 26 ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kun raadikaala jalaan bahu waan ta'eef haaluma kanaan dhiifna jechaadha. Inni biraa immoo if magnitude of u equal to 6 find x such that u equal to -1, x, 5. Gaaffiiwwan akkana kunniin qormaata irratti seeraan gaafatamtan seeraan beekuu qabdan jechaadha. Akkamitti akka hojjennu wantoota akkana kanneen baay'ee salphaadhatanii bira taruu hin qabdan. Dhugaa dubbatuudhaaf inni kun haala ittiin hojjetamu yoo beektan salphaadha. Garuu ammoo qormaata irratti ni dhufa jechaadha. Hundi keessanuu ni agartan qormaata irratti dhufuu danda'a jechaadha. Gaaffiin akkanaa kunniin baay'inaan dhufa waan ta'eef kanaafuu maal goona jalqaba irratti magnitude of u hojjennaa jechaadha. Magnitude of u equal to under radical -1 squarein 1 ta'a plus x square yeroo goonu x ta'a plus 5 square yeroo goonu 25 ta'a jechaadha. Kanaaf maal jennee jedha asitti ammoo magnitude of u jahaan walqixa jennee jechaadha. Kanaafuu magnitude of u isii jettu tana jahaan bakka buufnaa jechaadha. Kanaafuu 6 equal to under radical 1 plus x square plus 25. Sanboodni kun lakkoofsa lama yoo wal idaatan meeqa ta'a? 26 ta'a jechaadha. 6 equal to under radical x square plus 26. Sanbooda kallattii lamaanuu maal godhani? Square goona jechaadha. Garanas square goona. 6 square yeroo goonu 36 ta'a. Inni kun square yeroo goonu raadikaala balleessaa jechaadha inni kun. Kanaafuu x square plus 26. 26 garan yeroo fidannu meeqa ta'a? 36 minus 26 equal to x square. Sanboodni kun yeroo walirraa dhiisan meeqa ta'a? 10 equal to x square jechaadha. Kan nuti barbaannu garuu x osoo hin ta'in x square osoo hin ta'in x dha waan ta'eef maal goona? X square isa jedhu kana under radical galfanna jechaadha. Under radical. Kanaafuu inni kun under radical 10 equal to under radical x square jechaadha. Kanaaf inni kun radical jala yeroo bahu x equal to plus or minus under radical 10. Kanaafuu x maal ta'a? Plus or minus radical 10 dha jechaadha. Kanaafuu value lama qabaachaadha asitti x'n value lama qabaachaadha yookiin minus radical 10 fudhatuu dandeenya yookiin ammoo plus radical 10 fudhatuu dandeenya jechaadha. Inni biraa immoo remark isii dhufanii dubbisne magnitude of yookiin ammoo norm of v is different from 0 if v is different from 0 jedha. Kanaaf jechaan manni v 0 irraa yookaan adda ta'uu isaati yookiin ammoo 0 waan ta'in jechaadha. Fakkeenyaaf v equal to 1,2 yoo jenne inni kun 0 miti jechaadha. Akkasuma v equal to 0,2 yoo jennes inni kun 0 miti jechaadha. Maaliif asitti waan jirtuuf garuu v equal to 0,0 kan ta'u taate normiin isaa yookiin ammoo magnituudiin isaa maal ta'a? 0 ta'a jechaadha. Garuu v'n 0 irraa yookaan adda ta'u taate magnituudiin isaatis 0 hin ta'u jechaadha. Inni biraa immoo magnitude of v fi magnitude of negative v wal qixa jechaadha. Kana jechaan fakkeenyaaf 1,2 yoo kan jennu taate jechaadha v minus v ammoo maal ta'a? minus 1,-2 ta'a jechaadha. Magnituudii kana yoo barbaaddan maal ta'a? 1 plus 4 which is the radical 5 dha jechaadha. Kan kanaatis yoo barbaaddan minus 1 square yeroo goonu 1 ta'a. Minus 2 square yeroo goonu 4 ta'a. Inni kunis maal ta'a? Radical 5 ta'a jechaadha. Kanaaf bifa kanaan ilaaluu dandeettan jechaadha. Inni biraa immoo if c an element of real numbers then magnituudiin isaan lamaanii maal ta'a? Kophaatti hojjannaa jechaadha. Magnitude of c fi magnitude of v. C maal jennee jedhu constant number dha jechaadha yookiin ammoo scalar isa jennuun. Isa kana yoo ilaalle immoo if c is an element of real number jennee jirra. Inni kun haala kanaan hojjenne jennee jirra jechaadha. Kanaaf inni kun ammoo suppose that v is an element of r the power of n. Kan nuti ilaalaa jirru amma r is the power of 2 fi r is the power of 3 dha jechaadha. R is the power of n yoo ta'e haala kamiin
isa kanaan wal qixa ta'uu danda'a yookiin ammoo bifa kanaan haala kamiin hojjechuu dandeenya isa jedhu ammoo haala kamiin prove goona. Jalqaba irratti maal goona? CV dhaan baay'isnaa jechaadha. CV jennee jedha jechaadha. V ammoo V is R the power of n dhaan wal qixa jechaadha. Kana jechaan komponentiin isaa haga R the power of n tti deema jechaadha. Kanaaf amma maal goona isa kana fakkeenyaaf V equal to V1 V2 V3 jechaatti fufaan kun haga Vn yookiin ammoo Vk tti deema jechaadha. Haga Vk tti yookiin ammoo Vn tti deema. Kanaaf amma kun akkuma argitan isa kana hunda hojjetuu qabna jechaadha. Kanaaf maal goona isa kana C dhaan baay'isnaa jechaadha. CV isa jedhu kana maal goona? Isa kanaan baay'isnaa jechaadha. Kanaafuu CV1 C times V1 CV1 CV2 CV3 haala sanii hojjannaa jechaadha. Isa kana komponentii isaa yeroo hojjennu garuu nuti kan nuti barbaadaa jirru iskuweerii goona waan ta'eef isa kana maal goona? Magnitude of CV isa jedhu under radical CV1 the whole square plus CV2 the whole square plus jechaa keessatti dhufin kun CV the power of k yookiin ammoo CV the Vn square goona jechaadha. San booda maal goona? Isa kana square goona jechaadha. Fakkeenyaaf C square yeroo goonu C square V1 square yeroo goonu V1 square plus C square V2 square plus jechaan kun C square Vn yookiin ammoo Vk square jennaan jechaadha. San booda kun saantii isaa kana maal goona? Koonii baafannaa jechaadha. C square yeroo goonu asitti maal nuuf hafaa? V1 square plus V2 square plus jechaan kun plus Vn square dha jechaadha. San booda under radical. Amma isa kana yoo asitti ilaaltan square dha waan ta'eef inni kun qoqqoodatti hojjenne jennee jira waan ta'eef inni kun kamii wal qixa? Magnitude of V dhaan wal qixa jechaadha. Haala kamiin ta'a inni kun? Fakkeenyaaf under radical C square times under radical V1 square plus V2 square plus V3 jechaadha. Kan inni kun haga eessatti fufaa? V3 plus Vn square. San booda asitti yoo agartan inni kun magnitude of C dhaan wal qixa jechaadha. Magnitude of C dhaan wal qixa. Inni kun ammoo magnitude of V dhaan wal qixa jechaadha. Magnitude of V dhaan. Kanaafuu isa kanaan wal qixa ta'uu isaa prove goona jirra jechaadha. Bifa kanaan prove godhuu dandeettan jechaadha. Baay'ee salphaadha. Isa jalqabaa kana isinii galaa inni kun haga barbaade yookiin baay'ataati rakkoo hin qabu jechaadha prove godhuun. Proofiin haga hunda waan isin barbaachisu hin ta'u qormaata irratti kan isin gaafatamtan wantoota akkana kana baay'inaan hin gaafatamtan garuu darbee jiraatu danda'a jechaadha. Wantoota akkasii kan hin dhufan jedhee yaadu proof isiniif godhaa deema. Kan hin barbaachifne garuu irra darbaa deema jechaadha. Yoo barbaaddan garuu karaa teelegiraamaatiin na gaafachuu dandeettan jechaadha. Iskiriinshoot gootanii naaf ergitanii guruupii irratti isiniif hojjedha jechaadha. Inni biraa immoo unit vector ilaalla jechaadha. Unit vector inni jennuun maa inni? Unit vector inni jennuun magnituudiin isaanii yoo kan waanii ta'u taate magnituudiin isaa waanii yoo kan ta'u taate unit vector jennaan jechaadha. Vectorii kamiyyuu magnituudii isaa hojjennee waan yoo kan nuuf dhufu taate unit vector jedhama jechaadha. Example isa kan yoo ilaalle fakkeenyaaf 0 fi 1 kana magnitude isaa yeroo hojjettan 0 square plus 1 square. Kanaafuu inni kun maal ta'a? 0 plus 1 kana jechaan under radical of 1 jechaan 1 dha wal qixa jechaadha. Kanaafuu inni kun unit vector dha jechaadha. Kanneen hundi isaaniitu yoo ilaaltan example of unit vector dha jechaadha. All unit vectors in R square are of the form cos theta sin theta dhaan inni wal qixa jechaadha. Cos theta sin theta dhaan wal qixa. Maaliif akkana jennee inni kun fakkeenyaaf yoo yaadattan vectorii wayii isiniif kenname jechaadha. Cos theta, sin theta. Isa kana magnitude isaa barbaaddan maal gootanii magnitude of V equal to under radical cos theta the whole square plus sin theta
sin theta the whole square. Isa kana ta'a jechaadha. Inni kun ammoo cos theta square plus sin theta square in 1 ta'uu isaa fiiziksii irratti ni yaadattan jedhee yaada. Maatsii irrattis ni jira. Baay'inaan garuu fiiziksii irratti jechaadha. Isa kana cos theta square plus sin theta square isa jedhamu kana 1 ta'uu wal qixa jechaadha. Kanaafuu erga akkas ta'e magnitude of v equal to under radical of inni kun 1 dha wal qixa jennee jedha 1. Kanaafuu inni kun 1 ta'a jechaadha. Kanaafuu unit vectorii dha jechaadha. Inni kun cos theta kuma sin theta inni jennuun unit vectorii dha jechaadha. Kan barbaadan fudhatanii ilaaluu dandeettan fakkeenyaaf theta 45 degree yoo kan fudhan taate isa kanaaf sin theta meeqa ta'a? Sin theta equal to radical 2 over 2. Cos theta isaa immoo cos theta equal to radical 2 over 2 dha jechaadha inni kunis. Kanaaf isa lamaan kanneen amma square godhaati radical galcha. Kanacha under radical kan yeroo square gootan radical 2 over 2 isa kan yeroo square gootan maal ta'a? Inni kun radical irraa balleessa. Kanaaf kan gubbaarraa 2 ta'a. Kan jalaa immoo 4 ta'a jechaadha. 2 over 4 yookiin immoo 1 over 2 ta'a jechaadha. Kanaafuu sin theta square 1 over 2 dha plus akkasuma cos theta square is 1 over 2 dha jechaadha. Isa kan yoo ilaatan maal ta'a? 1 ta'a jechaadha. 1 immoo radical jalaa yeroo baaftan 1 ta'a. Kanaaf bifa kanaan check godhuu dandeettan. Theta yookiin immoo angilii kan barbaadan fudhatanii check godhuu dandeettanii jechaadha. Inni biraa immoo unit vectorii haala kamiin barbaadnes jedhudha. For any non-zero vectors v, the unit vector u corresponding to v in the direction of v can be obtained as unit vectorii kamiyyuu barbaaduudhaaf jechaadha. Vectorii wayiin of kenname maal goona? Vector over magnitude isaatii hojjannaa jechaadha. Kana jechaan fakkeenyaaf u equal to 1,2 dha yoo kan nuuf kennamu taate inni kun isiin bifa kanaan barreessituun unit vectorii jedhamte jechaadha. Kanaafuu unit vectorii barbaadaa kan jedhamtan taate maal gootanii u over magnitude of u gootanii hojjettan jechaadha. U'n amma fakkeenyaaf isa kana akkuma jirutti kaa'annaa jechaadha. 1,2 over magnitude isaa immoo ni barbaanne. Isa kan magnitude isaa maal ta'a? Under radical 1 plus 2 square yeroo goonu 4 dha. Kanaafuu under radical 5 ta'a jechaadha. Kanaafuu under radical 5 goona jechaadha. Kun karaa biraatiin immoo inni kun I dha. 1i jechaadha. Inni kun immoo 2j jechaadha. Kanaafuu 1i plus 2j over radical 5 yookiin immoo inni kun 1i jechaan I dha wal qixa. I plus 2j over radical 5 over radical 5 jennaa jira. Kanaafuu inni kun maayinni unit vectorii dha jechaadha. Unit vector haala kamiin beekuu dandeettan unit vectorii ta'uu isaa? Isa kana magnitude isaa meeqa ta'uu qaba inni jira? 1 ta'uu qaba jechaadha. Kanaafuu magnitude isaa yeroo barbaadnu under radical 1 over radical 5 square plus 2 over radical 5 square goona jechaadha. Sambuuta inni kun maal ta'a? 1 over 5 plus 4 over 5 ta'a jechaadha. Kanaafuu isa kana maal goona? Denominator isaa wal fakkaataa waan ta'eef fudhannee sambuuta kan gubbaarra jiru walii ilaanaa jechaadha. 1 plus 4 5. Kanaafuu 5 over 5 jechaan immoo 1 dha. Kanaafuu inni kun 1 dha wal qixa. Kanaafuu unit vectorii ta'uu isaa haala kanaan mirkaneessuu dandeenya jechaadha. Keessattuu unit vectorii hojjedhaa yoo kan jedhamtu taate yookiin immoo find the unit vector jedhamtanii waan hojjettan san shuurii yoo kan hin taane taate maal gootanii magnitude isaa barbaaddanii waan yoo kan isin kennu taate maal gootanii inni sun sirriidha jechaadha. Deemee keessan haala kanaan mirkaneeffatu dandeettan jechaadha. Inni biraa immoo distance between 2 points. Distance between point yeroo barbaadnu immoo haala kamiin barbaadna? Inni kun magnitude of PQ dha wal qixa jechaadha. Kana jechaan P'n asitti nuuf kennamee jira akkasuma Q'n asitti nuuf kennamee jira jechaadha. Maal goona? PQ inni jennuun kun PQ inni jennuun isa kanarraa kan hir'isna isa kana hir'isna jechaadha. Kana jechaan V1 minus U1 comma V2 minus U2 jennee haala kanaan hojjannaa jechaadha. Kanaafuu isa kanaaf magnitude yeroo barbaadnu V1 minus U1 square plus V2 minus U2
square goonee haala kanaan hojjannaa jechaadha. Kanaafuu distance formula bifa kanaan hojjannaa jechaadha. Distance between two vectors can be viewed as the length of u minus v, where u equal to u1, u2 and v equal to v1, v2. Kanaafuu maal goonee kana jalqaba irratti walirraa hir'isnee san booda maal jala galfanna? Under radical jala galfannee square goonee haala kanaan argannaa jechaadha. Kana jechaan fakkeenyaaf direction isaa yoo ilaaltan garagara. V'n garana deema, v'n garana akkasuma iyyuu immoo garana jechaadha. Kanaafuu inni kun distaansii isaan lamaan jidduu jiru distaansii kana barbaannaa jechaadha. Kanaafuu isa kana barbaaduudhaaf immoo u minus v dhaan barbaannaa jechaadha. u minus v dhaan barbaannaa jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan argachuu dandeenya jechaadha. Inni biraa immoo dot product yookiin immoo scalar product isa jennuudha. Dot product yookiin immoo scalar product isa jennuun kana karaa lamaan hojjetuu dandeenya jechaadha. Karaa lamaan hojjetuu dandeenya jechaadha. Karaan tokkoffaan u nuuf kennaa fakkeenyaaf u equal to x, y yoo kan ta'u taate yookiin immoo u1, u2 yoo kan jettu taate v immoo v1, v2 yoo kan ta'u taate maal goona u dot v isa jedhu u1 times v1 plus u2 v2 u2 times v2. Asinis biraa immoo fakkeenyaaf u3 yoo kan jiraatu taate asinis v3 yoo kan jiraatu taate maal goona u3 v3 jennee haala kanaan san booda isaan kunniin lakkoofsa waan ta'aniif walitti hidhaanii kaa'annaa jechaadha. Inni biraa immoo karaa biraatiin kan hojjetuu dandeenyu u dot v equal to maal goona magnitude of v cos theta angilii yoo kan kennamu taate jechaadha. Bifa kanaan magnitude u ni barbaanna akkasuma magnitude v ni barbaanna san booda cos theta dhaan baay'isuudhaan u dot v isa jedhamu kan haala kanaan hojjetuu dandeenya jechaadha. Kanaaf foormulaa lamaan kanneen jechaadha. Haala kanaan hojjetuu dandeenya jechaadha. Example kana ilaallu fakkeenyaaf the dot product of two vectors is scalar quantity. Dot productiin vectorii lamaa jechaadha scalar quantity ta'a. Yeroo kamiyyuu scalar ta'a jechaadha. Maaliif scalar product waan jenneeniif saniif jechaadha. Dot productiin scalar product wajjin wal qixa waan jenneeniif saniif direction qabu jechaadha. U cross v yoo ta'e garuu u cross v yoo ta'e inni kun vector product jedhama jechaadha. Inni kun vectoriidha. Inni kun ammoo maayini scalariidha jechaadha. And its value is maximum when theta equal to 0 and the minimum when theta equal to 180 degree yookiin ammoo pi yeroo ta'u inni kun minimum ta'a jechaadha. Maaliif akkas ta'uu danda'e? Fakkeenyaaf maal jennee jira? U dot v equal to magnitude of u magnitude of v cos theta jennee jechaadha. Cos theta. Inni kun 0 yeroo ta'u maximum ta'a jedha. Cos of 0 maal ta'a? Cos of 0 1 dha jechaadha. Kanaaf inni kun magnitude of u magnitude of v times 1 jechaan isa kana ta'a jechaadha. Kanaaf inni kun guddaadha jechaadha. Yoo yaadattan ta'e cos theta, sin theta, tan theta isaan jennuun kunniin kan guddaa ta'uu danda'u tokko ol ta'uu danda'an jechaadha. Fakkeenyaaf cos thetaan kamiyyuu yookiin ammoo cos of 180 yoo jennaan inni kun 180 yoo jenne maal ta'a? Minus 1. Cos of 30 yoo jenne maal ta'a? Radical 3 over 2. Radical 3 over 2. Akkuma argitan inni kunis 1 gadi kunis 1 gadi jechaadha minus 1 dha waan ta'eef. Kanaafuu guddaa kan ta'uu danda'u 1 dha waan ta'eef maximum kan inni ta'u 0 degree irratti jechaadha. Inni biraa immoo 180 degree isa jennu inni biraa 180 yeroo ta'u ammoo negative waan ta'eef inni kun negative kan yeroo baay'isu maal ta'a? U dot v equal to negative of magnitude of u magnitude of v. Kanaafuu akkuma argitan negative waan ta'eef inni kun minimum dha jechaadha. Fakkeenyaaf example kana yoo ilaalle example kana yoo ilaalle inni kun nuuf kennamee jira, u nuuf kennamee jira akkasuma vnis nuuf kennamee jira jechaadha.
Inni kun maal seetan bifa kanaan yoo kaa'amee fi bifa kanaan yoo kaa'ame garaagarummaa hin qabaatu. Asitti barbaadan ij maal dabaltanii pilaasii fi maayinasii godhuu dandeettan jechaadha. Kan yoo barbaadan immoo u equal to 1, -2, 3 maayinasii kan ta'e maayinasiidhaan akkasuma immoo v equal to 0, 1, -5 jennee haala kanaan kaasuu dandeenya jechaadha. u dot v barbaadiin hin jedhe asitti amma teettaan nuuf kenname hin jiru. Kanaafuu foormulaa jalqaba hojjennaa jechaadha. Kanachaan isa jalqabaa wajjin waliin baay'ifna 1 times 0, 0. -2 times 1 maal ta'a -2. 3 times -5 -15. Kanaafuu isa kan yeroo waliidhaan maal ta'a -17. Kanaafuu u dot v'n keenya maal ta'a -17 ta'a jechaadha. Kanaafuu neegatiiv akkuma argitan haala kanaan hojjennaa jechaadha. Inni kun amma lakkoofsa waan ta'eef neegatiiv 17 daayirekshinii hin qabu lakkoofsa qabu waan ta'eef kanaafuu inni kun iskaalaar jedhama jechaadha. Iskaalaar. Inni biraa immoo u dot u. U dot u ammoo maa inni maakisimamii ta'a jennee jirra. U dot u maaliif u dot u isaan lamaan kanneen jidduu tokkuma waan ta'aniif aangiliin isaan jidduu jiru 0 digriidha jechaadha. 0 digrii yeroo ta'u garuu maakisimamii ta'a jennee jirra jechaadha. Kanaafuu maal goona u'n 1, -2, 3 dot 1, -2, 3. Kanaafuu maal goona isa jalqabaa wajjin yeroo baay'isuun 1 times 1, 1. -2 times -2, 4. Kanaafuu plus jechaadha. 3 times 3, 9 plus 9. Kanaafuu inni kun yeroo waliigalummaa ta'a 14 ta'a jechaadha. 14. Kanaafuu u dot v'n keenya maal ta'e 14 ta'a jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan hojjetu dandeettan jechaadha. Inni biraa u plus v walii itaatanii sammuudha. Maal gootanii v wajjin doot godhuudha jechaadha. Doot piroodaaktii hojjetudha jechaadha. Jalqaba irratti garuu kan hojjetuu qabdan u fi v walitti hidhuu qabdan jechaadha. Kanaafuu fakkeenyaaf yeroo walii hidhanuu maal ta'a u plus v jechaadha. U plus v 1 times 0, 1. Samboda -2 plus 1 -2 -1 sorry -1. Samboda immoo 3 plus -5 -2. Kanaafuu isa kana ta'a jechaadha. U plus v keenya isa kana ta'a. Asii v hin qabne waan ta'eef doot piroodaaktii isaa waliin baay'isnee haala saniin arganna jechaadha. Inni biraa immoo property of dot product. Property yoo ilaalle fakkeenyaaf u, v fi w nuuf kennamanii jirani akkasumas c jennuun constant numberidha jennee jirra. In the same dimension. Dimension jennuun kun maa inni maaseetan fakkeenyaaf u1, v1, u2 yoo kan ta'u taate v'nis maal ta'uu qaba v1, v2 ta'uu qaba jechaadha. v3 dabalatu hin qabu jechaadha asitti. Dimensionii kanaan meeqa fakkeenyaaf v1, v2, v3 yoo jenne kan kana dimensionii isaa 3 dimensioniidha jechaadha. Kan kana 2 dimensioniidha. Kanaafuu 2 dimensionii ta'e kun 3 dimensionii ta'uu qabu jechaadha. The same dimension yeroo jennu yoo kun lama ta'e kanaaf lamaanis lama ta'uu qaban jechaadha. Kanaaf isa kanaan fakkeenyaaf u dot v yeroo gonumaa inni magnitude of u the whole square jechaadha. Inni kun karaa biraatiin u fi u waliin baay'isu jechaan u square godhuudha jechaadha. Inni biraa immoo asitti yoo ilaalle u dot v fi v dot u jechuun wal jijjiiruu dandeenya jechaadha. Iddoo wal jijjiiruu dandeenya. Garuu u cross v irratti wal jijjiiruu hin dandeenyu jechaadha. Isaan yeroo bira geenye ilaalla. Inni biraa immoo asitti yoo ilaalle isa kana maal goona irra raabsinaa jechaadha. Isa kana u dot v plus u dot w jennee haala kanaan maal goona distribute goonaa jechaadha. Inni biraa immoo veektarii kamiyyuu zero product zero veektarii wajjin dot product isa yeroo hojjennu zero ta'a jechaadha. Inni kun zero waan ta'eef zeroodhaan yeroo baay'isnu zero ta'a jechaadha. Inni biraa immoo asset constantii kana ilaalla jechaadha. Asset constantii inni kun siin constantii jennee jira. Isa kana haala kanaan kaa'uu fi constantii kophatti baafnee lamaan isaanii dot product barbaadu yookiin ammoo v kophatti baafnee
v son ta'in asitti u ta'uu qaba. Kanaaf kun tokkuma waan ta'eef jechaadha. u dot cv inni jennuun tokkuma ta'achaa isaan kun garaagarummaa qabanii. Inni biraa immoo u dot u'n yeroo kamiyyuu greater than or equal to 0 ta'uu qaba jechaadha. Kan inni 0 ta'u u'n 0 yoo kan ta'u taate kanachaan u'n 0 yoo kan ta'u taateedha jechaadha. Kanachaan 0 vectorii yoo kan ta'u taateedha kan inni 0 ta'u yookiin immoo maal ta'a greater than 0 ta'a jechaadha yeroo kamiyyuu negatiif hin ta'u jechaadha. Wal fakkaataadha waan ta'eef yeroo waliin baay'ifnu negatiivii kun of keessaa qabataa negatiivii waliin baay'isuun poozitiivatti jijjiiramu waan ta'eef sababa saniitiif greater than 0 ta'a jechaadha. Inni biraa immoo angle between two vectoriidha. Angilii haala kamiin barbaaduu dandeenya? Angilii asirraa fudhanne seetan u dot v irraa fudhanna jechaadha. Magnitude of u magnitude of v cos theta jennee jira waan ta'eef asirraa cos theta fudhachuudhaaf maal goona over magnitude of u over magnitude of v. Asis over magnitude of u over magnitude of v yeroo goonu inni kun kan inni bada sanboota cos theta equal to u dot v over magnitude of u magnitude of v ta'a jechaadha. Kanaaf amma asitti isa kana kophaatti hambifatuudhaaf maal goona theta equal to cos inverse of u dot v over magnitude of u magnitude of v goonee haala kanaan argannaa jechaadha. Kanaaf theta bifa kanaan barbaannaa jechaadha. Haala kanaan hojjannaa jechaadha. Fakkeenyaaf isa kana yoo kan ilaalu taate isa kana yoo ilaalle fakkeenyaaf maal jedhani kun find the angle between vector u and v. Isa kana haala kamiin barbaanna? Jalqaba irratti maal isin jedhe jira? Tokkoffaa u dot v barbaaduu qabna jechaadha. U dot v barbaaduu qabna. U dot v yeroo barbaannu komponentii isaa wajjin baay'ifne jennee jira. Kanaaf u dot v inni jennuun 1 times 1 1 plus 0 times 1 0 plus minus 1 times 0 0. Kanaafuu inni kun maal ta'a 1 ta'a jechaadha. Kanaafuu u dot v 1 ta'a jechaadha. Tokkoffaa isa kana barbaannee jirra. San booda immoo magnitude kophatti barbaannaa jechaadha. Magnitude of u akkasuma magnitude of v barbaannaa jechaadha. Magnitude of u yeroo barbaannu amma asitti inni kun under radical 1 square in 1 ta'a plus 0 plus 1. Kanaafuu inni kun radical 2 ta'a jechaadha. Uudhaaf inni kun radical 2 ta'a. Isa kanas yeroo hojjennu radical 2 ta'a jechaadha. Inni kunis radical 2 dha. San booda cos theta equal to cos theta barbaade immoo angiliidha waan ta'eef cos theta jalqaba irratti cos theta equal to u dot v over magnitude of u magnitude of v jennee jirra jechaadha. Kanaaf u dot v 1 jennee jirra. Akkasuma isaan kunniin lamaan ammoo radical 2 times radical 2 dha. Lamaan isaaniitiin radical 2 waan ta'aniif jechaadha. San booda inni kun maal ta'a? 1 over 2 dha wal qixa jechaadha. Inni kun maaliif 1 over 2 ta'a? Inni kun radical lama yeroo waliin baay'isnu radical 4 ta'a. 4 ammoo 2 ta'ee waan ba'uuf jechaadha. Kanaafuu cos thetaan 1 over 2 dha wal qixa. Garuu hin xumurre. Kan nuti barbaadaa jirru cos theta osoo hin ta'in maal barbaadnu jedhe theta dha. Theta equal to cos inverse of 1 over 2 ta'a jechaadha. Cos inverse of 1 over 2 ta'a jechaadha. Kanaafuu thetaan keenya isa kanaan wal qixa ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kun meeqa akka ta'e hojjannee argannaa jechaadha. Isa kana garuu cos theta cos of 60 fakkeenyaaf cos of 60 equal to 1 over 2 dha wal qixa waan ta'eef kanaafuu inni kun 60 ta'a jechaadha. Thetaan keenya meeqa ta'a? 60 ta'a jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan jechaadha kan nuti hojjennu. Inni biraa immoo definitionii kana yoo ilaalle two non-zero vectors u and v are said to be orthogonal or perpendicular if in the only if u dot v equal to 0. U dot v 0 yoo kan ta'u taate qofa inni kun maal ta'a? Perpendicular ta'a jechaadha. That is theta equal to
pi over 2 jechuun 90 degree yoo kan ta'u taate inni kun maal ta'a perpendicular ta'a jechaadha. Inni biraa immoo find the values of x such that the vector equal to 1,4,3 and b equal to x, minus 1, 2 are orthogonal. Orthogonal yoo kan ta'an taate maal barbaadeera? X barbaadeera jechaadha. Kanaafuu orthogonal jechaan ammoo isaan kanneen lamaan dot product isaa maal ta'a jennee jira? 0 ta'a jechaadha. Kanaafuu maal goona? 1 times x 4 times minus 1 minus 4 3 times 2 6 plus 6 equal to 0 jennee hojjenna jechaadha. Inni kun dot product isaaniiti 0 dha wal qixa waan ta'eef 90 degree waan ta'eef orthogonaliin 0 ta'a jennee jirra. Kanaafuu x plus 2 equal to 0 x equal to minus 2 ta'a jechaadha. Baay'ee salphaadha garuu immoo qormaata irratti ni dhufte jechaadha. Wantoonni akkanaa tunniin tan x of keessaa qabdan hin baay'inaan ni gaafatamti waan ta'eef seeraan xiyyeeffattanii hojjetu qabdan jechaadha bakka kana kanneen. Inni biraa immoo if p in the QR point is in 2 or 3 spaces, the distance between p and the q denoted by, inni kun kama reef hojjenne wal qixa ta'a jechaadha. Komponentii isaatti jijjiiruudha malee tokkuma ta'a jechaadha. Kanaafuu p minus q times p minus q goona jechaadha. Inni kun jalqaba irratti magnituudii isaati waan ta'eef kan nuti barbaadaa jirru yookiin ammoo distance jechaan magnituudiidha waan ta'eef p minus q ni hojjenna. Akkasuma inni kun square goona jechaadha. Bifa kanaan hojjennaa jechaadha. Inni kun jalqaba irratti ilaallee jirra waan ta'eef kan jalqabaatti wal fakkaataa jechaadha. Inni biraa immoo theorem. Given two vectors u and v in space, u plus v magnitude equal to u minus v magnitude. Inni kun equally kan ta'u yoo maal ta'e qofa orthogonal yoo ta'e qofa jechaadha. Kana jechuun inni 90 degree yoo ta'e qofa. Haala kamiin ta'uu danda'a inni kun? Magnitude of u plus v fi akkasuma magnitude of u minus v haala kamiin wal qixa ta'uu danda'an isa jedhu haa ilaallu. Isa kana maal goona? Seetan jalqaba irratti square goona. Square yeroo goonu inni kun u square plus v square plus 2u dot v cos theta ta'a jechaadha. Cos theta. Kan negatiiva ammoo maal ta'a? u square u jalqaba irratti u minus v magnitude isaa barbaadna jechaadha. Isa kan square yeroo goonu u square plus v square minus 2u dot v cos theta ta'a jechaadha. Inni kun ammoo amma sitti 90 degree dha waan ta'eef 90 degree dha waan ta'eef 90 degree kan ta'u taate maal jennee jira? Inni kun 0 ta'a jechaadha cos thetaan. Kanaafuu paartiin tun ni baddi jechaadha. Akkasuma inni kunis 0 kan ta'u taate paartiin kun ni bada jechaadha. Kanaafuu kan nuuf asitti amma u square plus v square dha. Asittis u square plus v square dha jechaadha. Kanaafuu u square plus v square fi u square plus v square wal qixa waan ta'aniif inni kun haala kanaan proof godhuu dandeenya jechaadha. Orthogonal yoo kan ta'u taate asitti orthogonal waan ta'eef 90 degree fayyadamnee haala isaanii hojjennaa jechaadha. Inni biraa immoo Pythagoras theorem. If a and b are orthogonal vectors then 90 degree yoo kan ta'e taate jechaadha. Then a plus b magnitude isaa square godhuu jechaan maal jennee jira? A square plus b square magnitude isaati wal qixa. Kanaan waluun fakkaata jechaadha. Garaagarummaa qabu akkuma amma isiin hojjedhe kanatti isa kaniin wal qixa ta'a jechaadha. Wal fakkaataadha. Kana jechaan a square plus b square dhaan tokkuma ta'a jechaadha. If a is perpendicular to b, then it is also perpendicular to any scalar multiple of b. Inni kun nootiidha qabatu qabdan jechaadha isa kana. Yeroo itti aanu immoo orthogonal projection isa jedhurraa ni ilaalla. Kanaaf viidiyoon keenya inni har'aa isa kana fakkaata. Viidiyoon kun yoo kan isin tolu taate laayik godha. Akkasuma immoo hanqinni yoo jiraate koomentii jalnaaf kaa'aa. Yeroo itti aanu sirreessee isiniif hojjedha. Kanaaf hundi keessanuu hedduu galatooma. Namni subscribe hin godhin ammoo haaraa yoo taatan akkasuma namni duraan fayyadamaa jirtanis hedduun keessan viidiyoo ilaalaa jirtanii garuu ammoo subscribe hin godhan maaliif akka ta'e naaf hin galle. Kanaaf hundi keessanuu yoo isiniif tole subscribe godhaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti.